addunyaa tanarra hanga lubbuun jirru biyyoota gugurdatan kan akka Ameerikaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa, Jaapaan, Kooriyaa fi Ingilaand yookaan UK dhaquudhaaf hundi keenya ni hawwina. Hawwii keenya immoo galmaan gahuudhaaf carraaquun yaalii gochuun jabaannee hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Har'a guyyaa kana oduu ajaa'ibaa, oduu gammachiisaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti na hordofaan affeerraa koo yeroo hundaa. Arkafuune ilmaan Oromoo eedira addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaariyee isin haadha qabuun isiniin jedha. An mootii miidiyaadha. Warroonni mootii miidiyaadhaaf maatii hin taane ammuma subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Warroonni armaan dura maatii keenya taatan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Guyyaa har'aa oduu ajaa'ibaa, oduu gammachiisaa isiniif qabadhee dhufee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaa. Irraa fayyadamtu, itti fayyadamtu, hiriyoota keessaniifis dabarsitu, share walii gochuudhaan eegala viidiyoo kana like gochuudhaan eegala hundi keessan viidiyoo kana share godha. Egaa hundi keenya biyyoota gugurdatan, biyyoota dimokiraasiin keessatti jiru, biyyoota mirgi ilma namaa keessatti kabajamee jiraatu keessatti deemnee jiraachuudhaaf, jireenya keenya geggeeffachuudhaaf hawwii yeroo hundaati. Hawwiin yeroo hundaaf nuti qabnu har'a galma gayuufi akkamitti galma ga'a, akkam gochuu qabna, maal nu barbaachisa, yoom eegalama, wanta jedhamu kana wajjin dubbanna. Dursa akkamitti gara biyyoota gugurdatan kanaa dhuftan kan jedhu ilaaluudhaan duratti biyyoota gugurdatan kana deemuudhaaf kasaaraan isaa maa inni wanta jedhu wajjin ilaalla. Jalqaba irratti biyyoota Awurooppaadhaa kanneen deemuudhaaf akkasuma biyyoota Ameerikaa deemuudhaaf bu'aawwan fi kasaarawwan hedduutu jira. Kasaarawwan jiran kanarraa waa xinnoo isiniif hima. Biyyoota Ameerikaa deemuun UN'dhaan yookaan UNHCR achi jalatti galmaaniiti. Biyyoota akka Kaayiroo, biyyoota akka Keeniyaa fi Ugaandaa, biyyoota biroos dabalatee biyyoota akka Yaman keessa turuudhaan UN jaratti galmaanii gaafiiwwan UN nama gaafate deebisuudhaan waggootan muraasaaf, waggoota dheeraa akkasuma namni carraan ta'eef waggaa muraasa keessatti gara biyyoota akka Kaanaadaa, Ameerikaa fi Awustiraaliyaa bararuun ni danda'ama. Haa ta'u malee biyyoota Awurooppaa karaa qaxxaamuraatiin akkuma biyyoota Arabaa deemamutti biyyoota Awurooppaa karaa qaxxaamuraatiin Saharaa qaxxaamuranii bahara qaxxaamuruudhaan biyyoota Awurooppaa deemuun ni danda'amaas ture. Garuu gara fuulduraatti kun wanta danda'u natti hin fakkaatu. Haa ta'u malee ammatti karaa ajaa'ibaatiin gatii salphaadhaan biyyoota Awurooppaa keessattuu UK yookaan England yookaan Great Britain dhufuun salphaa ta'ee argameeti jira. Falli nu bira jira. Fala kana isiniif himna. Egaa kasaaraawwan biyya kana dhufuudhaaf namarra gahu isiniif hima. Yeroo dheeraa biyyoota Awurooppaa kana deemuudhaaf ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman Saharaa Liibiyaa keessatti, Saharaa Suudaan keessatti, Saharaa Ijipti keessatti lubbuun ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'amanii dabreeti jira. Haa ta'u malee yeroo namoonni muraasa lubbuun isaanii bayee magaala gayan, magaalota keessa gaansan keessatti akka waan rakkoon tokkollee isaan irra hin gayini, akka waan gidiraan tokkollee isaan irra hin gayinitti uffata jijjiirachuudhaan, fooqiiwwan dhedheeraa fi makiinaawwan babbareedoo jala dhaabachuudhaan, gamoowwan mimmiidhagaa jala dhaabachuudhaan, suuraa ka'uudhaan FB fi miidiyaalee garagaraa irratti poost gochuun ijoollee biyya jiran gowwoomsanii gara Saharaa kanatti oofaa turuun wama baratameedha. Sanduwwaa miti. Warroonni akka carraan ta'ee fi bahara Meeditiraaniyaanii keessa dabranii warroonni biraa dhumuudhaan irbaata qurxummii ta'anii kanneen irbaata qurxummii bira dabranii biyyoota Awurooppaa xixiqqoorraa hanga gugurdootti keessa qubatan, kan jireenyi isaanii biyyoota Awurooppaa kana keessattuu hedduu gaddisiisaa ta'ee jiru, kan biyya galuu hin dandeenye, kan amata 10 fi 15 oliif waraqa dhabanii gara deeman wallaalanii maatii isaanii dubbisuu hin dandeenye, dalagatanii jireenya isaanii jijjiiruu hin dandeenye, koolugaltuu
mootummaa jala taa'uudhaan birrii xiqqoo torbaanitti birrii 30 hanga 50 isaaniif kafalamuun jiraatan suuraalee garagaraa makiinawwan konkolaatawwan babbareedaa fi gamoowwan mimmiidhagoo jalatti ka'uudhaan poost gochuun ijoollee biyya jiran qalbii isaanii weeraranii gara baqattummaatti akka isaan deeman biyya abbaa isaanii keessatti akka isaan hojjetanii hin jijjiiramne godhaati turan. Ijoolleen kana argan daa'imman biyyarraa mana barnootaa keessaa barnoota isaanii dhiisuudhaan Saharaa Liibiyaa, Saharaa Suudaanii fi Saharaa Ijipti keessatti lubbuun ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'amu akka banatti dhumeeti jira ammas dhumutti jira. Haa ta'u malee ijoolleen kanarraa hafan gara bahara Meeditiraaniyaaniitiin qaxxaamuranii biyya Xaaliyaanii, Faransaayii fi Jarman, biyyoota akka UK, biyyoota Neezerlaandii fi kanneen fakkaatan keessatti faca'anii lubbuun isaanii jireenya fokkisaa fi jireenya gadadoo keessa jiraataati jiru. Irra hedduun ijoolleen carraa baharaa bahuu argatanii gara biyyoota Awurooppaa kanatti bahan jireenya gadadoodhaa, jireenya fokkisaa, jireenya namaa gadi jiraatan. Haa ta'u malee boonichi ijoollee garana bayanii akkaataan nuti itti jiraannu, akkaataan isaan itti jiraatan akkas jireenya nama kamiyyuu olii fakkeessanii of gowwoomsaniiti jiraatu. Of gowwoomsuun isaanii kun ijoolleen biyya jiran isaan ilaalanii akka gara baharaa, akka gara Saharaatti deemanii lubbuu isaanii gara maletti dhaban isaan godhutti jira. Egaa bu'aawwan hedduutu jira. Yoo ati uffayyadde, yoo ati nama taate, yoo ati karaa ittiin dhufte kana yaadatte, yoo ati kaayoo qabaatte, kaayoo san nama galmaan ga'u taate, kaayoo keessan galmaan ga'uudhaaf ifaajuu si barbaachisa, dalaguu si barbaachisa, kutannoo si barbaachisa, murannoo qabaachuudha qabda. Murannoo san yoo qabaatte eeyyee bu'aan ni jira, bu'aa argachuus dandeetta. Haa ta'u malee hundi keenyaa warroonni biyyoota carraa baharaa baanee biyyoota adda addaa keessatti facaanee jirru kaayoo ittiin biyyaa baane, akkaataa itti biyyaa baane, rakkina biyyaa nu baasee fi maaliif akka biyyaa baane bira dabarree maatiiwwan keenya kan irraa argamne daganneeti jira. Kun ammoo kasaaraa guddaa gara fuulduraatti nurraan ga'utti jira, nurraan ga'uufis deema. Egaa gara bu'aa fi kasaaraa isaas erga isinii himee booda akkamitti dhufuu dandeettu, biyya kana karaa salphaadhaan akkamitti dhufuu dandeettu wanta jedhamu irratti wajjin dubbanna. Qabxiilee gaggabaabduu isiniif kaayeti biyya kana dhuftanii faayidaa argachuu maltan argattan. Karaan ittiin dhuftan hedduu salphaadha. Gaafa dhuftanii biyya kana geettan garuu maal akka isin dalaydan, maal akka bu'aa buuftan isintu beeka. Eegee ilmi namaa Suudaan irratti du'aa erga, Liibiyaa du'aa erga, bahara keessatti du'aa erga biyya kana dhufees waggaa 5 waggaa 10 waraqaa dhabee rakkataa erga jiraate, jireenya gadadoodhaa erga jiraate, biyya gala jedhee biyyatti galuudhaaf erga isaaf hin hayyamamne hanga mootummaan biyya kanaa yoo fedhe gaafa fedhii isaatiin si galchuu fedhen alatti ati ni nagalchi yoo jetteen kan sin galchine akka feetetti baatee dalagachuu kan dandeenye waraqaa naa kennaa jettee kasiif hin kennine qormaata isaan barbaadan si qoratanii yeroo fedhanitti kasi kuffisan gaafa mana murtii ati dhaabatte murtii irrattis beellama sii qabanii beellamaan amata 4 3 4 5 6 si oofan. Faayidaan isaa maal jetteeti yaadda? Ati biyya kana dhufuudhaaf amma salphaadha. Mala salphaa tokko sitti hima. Mallaqas kafaluu sin barbaachisu. Homa salphaadhaan biyya kana dhufta. Garuu biyya kana yoo dhufte faayidaan kee maali? Maal argatta? Afaan barachuudhaaf biyyoota Arabaa keessa yoo deemte guyyaa muraasa keessatti dalagaa re'ee haa ta'u homa fedhe haa ta'u afaan beeyteef wallaaltettillee dalagaa seentee dalagachuu dandeetta. Garuu biyyoota Awurooppaa kanneen keessaaf biyyoota Ameerikaa gurguddatan kanneen keessa yeroo dhuftu dirqama afaan barachuu si barbaachisa. Afaan barachuudhaaf yoo diqqaate waggaa 3 4 sitti fudhata. Hanga kanatti dalaguu hin dandeettu jechaadha. Dalaguu erga hin dandeenye immoo bu'aa tokkoon alatti amata 3 yookaan amata 4 umrii kee irraa ofitti lakkoofsifta. Kanaaf kana hunda laalaa uf duratti namoota biyya kana dhufanii biyyi kun dimokiraasiidha akka feete taataa kararra fincooytaa abba utaaltee baatee deebita jedhanii namoonni sitti himaniif amantee lubbuu kee baharatti oofuun, saharatti oofuun, bishaanitti oofuun maaliif barbaachise? Egaa erga kisaaraa isaa kana hunda siif hime har'as biyya kana dhufuudhaaf hawwii qabda. Hawwii qabaata taanaan biyyuma san keessatti dalagattee jiraachuu dandeetta. Namoonni tokko biyya kana taa'anii fiizaa siif bitaa qarshii hagana kennitaa 500 miliyoona tokko hagana kafalii biyya kana si fida jedhanii gowwoomsanii mallaqa sirraa fuudhanii yookaan si fidan yookaan sin fidan. Tarii yooma dhuftellee maalinni faayidaan kee 500 namaaf kafaltee biyya kana dhuftee takka jettee ammas
lafarraa kaaftee dalagachuudha manna 500,000 biyya kee keessatti yoo dalagatte waggaa 2-3 keessatti miliyeenara ta'uu dandeetta. Kanaaf dalagaan biyya kee keessa jira. Biyya Awurooppaa yookaan biyya Ameerikaa deemuudhaan osoo hin taane nama taatee gadi jettee mataa gadi qabattee yoo hojjatte dalagaan biyya kee keessa jira. Ani dubbii kana ka fideef ijoollee hedduu hiriyoota kiyyaa fi warroota yeroo miidiyaa irratti haasan yeroo argu hawwii isaan Awurooppaa fi biyyoota guguddatan tanaaf qaban waan argeef dubbii kana isiniif qabadhee dhufe. Keessattuu ijoolleen keenya, ijoolleen Keeniyaa fi ijoolleen Naayiroobii jiran hawwiin isaanii hawwii cimaa biyya ambaa deemuudhaaf biyya alaa kana deemuudhaaf uf rakkisanii uf maraachuutti jiru. Kun ammoo bu'aa tokkollee hin qabu. Warroonni UN jalatti galmaanii UN tartiiba isaaniif godhee eeggataa jiran rakkoo hin qabu. Turanis dafanis bayuudha malu. Warroonni ammoo faayidaa tokkoon alatti osoo UN jalatti hin galmoofne hawwiidhumaan abjuu fuulduraa qabatanii ta'an dalagaa mataa isaanii uumatanii osoo dalagatanii hedduu natti tola. Kanaaf hundi keessan viidiyoo kana sheer godhaa wal biraan ga'a. Biyyoota Awurooppaa dhuftees faayidaan tokko hin jiru. Biyyoota Ameerikaas deemtees faayidaan tokko hin jiru. Nama faayidaa ta'uu barbaannaan biyyuma keetitti faayidaayuu dandeetta. Akkamitti biyya kana dhuftan karaa salphaadhaan biyya kana dhuftan jedhee kan isinitti hime karaan tokkollee karaan salphaadhaa kan biyya Ameerikaa, biyya Awurooppaa, biyya Awustiraaliyaa, biyya Kaanaadaa ittiin dhaqxu tokkollee hin jiru. Gaafa carraan sii ta'e, gaafa Rabbi si deemsise, Rabbiin ufumaa bakka fuudhee bakka fedhe si geessa malee carraan karaa salphaadhaan bakka tokkollee si geessu tokkollee hin jiru. Kanaaf warroonni dubbii kana dhageettan sheer godhaa obboleeyyan keessan ijoollee biyya keessa hamilee biyya alaa deemna jedhanii biyyarraa qabeenya maatii gurgursiisanii lafa gurgursiisanii biyyarraa bayaniif barnoota akka ta'u viidiyoo kana sheer gochuudhaan waliin gayaa. Bakka tokkollee deemuun salphaa miti. Salphaa wanni ta'e biyya ofii keessatti dalagatanii jijjiiramuu duwwaadha. Tokkoof tokko carraan ati qabdu isa kana duwwaadha. Egaa viidiyoon har'aa isa kana fakkaata. An kan isin wajjin ture mootii miidiyaadha. Viidiyoo biraatiin yeroo biraa walitti deebina horaa bulaa deebana. Bye bye.